hordoftoota keenya kun caayaa niwus teekinooloojiidhaa oduuwwan keenya har'a dilbataaf qabannee isin dhageessifna dura dursuudhaan Eid Mubarak jennee jira hordoftoonni amantii Islaamaa biyya keessaa fi alaa idil addunyaa teettan jirtan hundi keessaniyyuu baga rabbiin ayyaana Eid al-Adhaa kan bara 1445tiin isin gahe ayyaanni kun kan gammachuu guddina jaalala fi tokkummaa mul'ata waloo nagaa addunyaa haa ta'u jechuudhaan warra milkaa'u nu haa taasisu isin haa taasisu chaanaalii kanaaf haarawaa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama odeeffannaa guyyaa guyyaan gadi lakkisnu akka isin bira ga'uuf laayik gochuun dagatinaa isiniin jenna hangafoota oduu har'aatiin eegalla. Haleellaa gurguddaa baatiiwwan 8 walirratti fudhachaa kan turan Israa'elii fi Hamaas tooftaawwan lolaa haaraa jijjiiruudhaan yoo diqqaate baatiiwwan 3 darbanii asitti haleellaa ciccimaa fufiinsa kalee fi har'a daangaa kibba Raafaatti fudhateen loltoonni waliigalaa Israa'el 16 ajjeefamuudha maddeen miidiyaalee gabaasuu irratti argamu. keessattuu dhukaasa kiyyoo Hamaas durseetiin qindeessan kutaa Raafaa kibbaa Taaliil al-Sultaanitti loltoonni ajjeefaman kun konkolaataa wajjin calaafamuudha miidiyaaleen gabaasuu irratti jiru. Haleellaa tooftaa jijjiiratee misaayilotaaf diroonota haarawama funyaanitti hidhachuu kan ragaan saatalaayitii Axios akkasumas CIA Ameerikaa wabeeffachuun Hamaas karaa Israa'eliin dhuunfachuun dandeenyeen faallaa ta'eetiin loltoota kanneen galaafachuu danda'a akkasumas ammoo kana qofaa osoo hin ta'in tooftaawwan gurguddoo fi gaadar balastik misaayil akka qabu Ameerikaan mirkaneeffachuudha maddeen gabaasanii jiran kana wal qabsiiseetii marii cimaa kan seenanii kaabineewwan ministeerotaa fi akkasumas Benjamin Netanyahu galgala kana Hamaas addunyaan qabdee gara dirree nagaaf akkasumas daangaa akka baaftu jechuun abdii kutannaa fakkaata jechuun yoo dubbatan haleellawwan gamoo lama irratti Israa'el raawwatteen siviilonni 13 du'uu fi kaleessas kanneen torbataan du'uudha ministeerri fayyaa Gaazaa beeksisee jiran ammatti lubbuu 37,463 ta'us ministeerri Gaazaa himuun kanneen kuma dhibboota hedduu ta'an takka qe'ee godaanan kunneen miidhaman jechuudha maddeen gabaasanii jiran. Dooniiwwan jajjaboon humna Hawtii Yamanootaatiin galaana gurraacha irratti bilbilaniif akkasumas kaapteenonni achi buuteen dhabame dooniiwwan Maaleeziyaa akkasumas Itaalii Poolaand kan ta'an ta'uu addaan baheeti BBC Aljaziiraa fi akkasumas Al-Maadiyaa dabalatee miidiyaaleen idil addunyaa CBC Sky News gabaasuu irratti argamu. Hawtiin tarkaanfiiwwan gurguddaa kana kan fudhateef haleellaa tibba darbe hoogganaa Hizbollaa ajjeesuuf akkasumas Raafaa irratti Israa'el fudhatte ta'uun beekamaadha jedhee jiran. Kana qofa osoo hin ta'in dippiloomaasiin yeroo ammaa Ameerikaa fi Hawtii gidduutti uguramtoota mootummoota gamtoomanii fi akkasumas FBI namoota waliigalatti 20 ta'an kan Hawtii mana dukkanatti akka hiikuuf gaafataa jiraatanis dhaabbilee mirga namooma isaan daawwatan akka deebi'aniif nageenyummaan isaanii guutuu ta'uu maddeen gabaasanii jiran. Cichi diimaa masaraa Kireemlii gara Pyongyang Kooriyaa kaabaa namicha gabaabaa barayyuu ijoollee fakkaatu Kim Jong-utti imaluuf ciini Pyongyang himatteetiin Kooriyaa fi Jaappaaniin afuuffee balfaatiin biizii godha asii ammoo darsa daddaatiin dadarbachaa ifi ammoo pirezidaant Puutiin leencicha Ameerikaa jimbilfachiise dhufutti jira jechuun shaagalarra jirti. Haa ta'uti dhimma Yuukireen irratti fi naannicha kallattii jijjiira jechuun Ameerikaan erga Demetrii Peeskoof dubbii himan Raashiyaa kan Mooskoodha Vladimir Puutiin daawwannaa tibba kana taasisuuf gara Kooriyaa kaabaa jedhanii asitti UN dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan marii nageenya saffisaan akka Vladimir Puutiin gara sin imalle qoqqobbii akka kaa'uu fi akkasumas Kooriyaan kibbaa karaa ministeera haajaa alaa isheetiin utumaan guututti rakkoo naannichaa babal'isuu danda'a waan taateef tarkaanfii barbaachisuuf ittiin gaafatamnu jechuu Jaappaanis dabalatee kana yoo jedhan itti aanaa ministeera haajaa alaa Ameerikaatis dhimma kana wal qabsiisee Vladimir Puutiin guutumaan guututti gara Kooriyaa kaabaa kan deemne akeekkachiisaniiti jiru. Vladimir Puutiin taas wajjin gaafii deebii taasisanii isin keessanuun beeytan yaa warra abjuu dunquqquu haasa'u jechuun dubbii koflaa dubbachuu fi Kooriyaan kaabaa michuu isii simachuudhaaf guyyaan beekamuu baatullee cidhatti jirti jechuu Aljaziiraan gabaasee jira. Engaddaa yaa'ii 50ffaa biyyoota G7 dureeyyiidhaa kan addunyaan irratti walii galte
qophii haarawaa akkasumas Iraan humna nuukileeriitiin hidhattu harka dhabamsiisuu qabna jechuu turii fi Newsweek beeksisaniiti. Gabaasa Al-Arabiyaa Al-Jazeeraa akkasumas Newsweek taasiif Wihoo Tasliimii fi New York Times, Washington Post fi First Post qabanneetti dhiyaanneetti jira. Gabaasa kana dhaggeeffannee walitti deebina. The administration did try to also put Iran's nuclear program further out of that Iran has been to being capable of building a nuclear bomb since former President Trump left the Iran nuclear. Jabono humna hawti yamanotaatiin galaana gurraacha irratti bilbilaniif akkasumas kaapteenonni achi buuteen dhabame dooniiwwan Maaleeshiyaa akkasumas Itaalii Poland kan ta'an ta'uu addaan baheeti. BBC Al Jazeera fi akkasumas AMMEE dabalatee miidiyaaleen idil addunyaa CBC Sky News gabaasuu irratti argamu. Hawti yamanoota humna galaana Ameerikaa cabsuun doonii dawaalee Philippines kutaa Mannar irraa feete deemtu Robina MV jedhamtu haleellaa irratti raawwateen battalatti gubachuun abbummaan doonichaa kan Israa'el ta'uun beekame jira. Dooniin lammaffaan alaabaa Yuukireenii kaargoo ishee fuulduratti akkasumas gara duubatti kan qabde ASCM jedhamtu galaana gurraacha yeroo qaxxaamurtu ta'uu fi dooniin tun immoo abbaa qabeenya kan Xaaliyaanii ta'uu fi dhalataa Poolaand ta'uudha gabaafamee jiran. Dhaabbilee ijaarsaa akkasumas meeshaawwan adda addaa feetee kan deemtuu fi gara qabeenya doolaara biliyoona 1.05 ta'uudha kan gabaase BBCdha. Maatiin oduu gaddaa rifaatuu keessatti kan argamtu Iraan meeshaa nuukileeriidhaa guutumaan guututti hidhadhe jechuun addunyaa yoo beeksiftuu fi Raafaayil Giroozii gaafatamaa damee atoomikii boombii dilaa addunyaatiin ashkarummaa warra lixaa irraa dhaabbachuu qabda jechuun akeekkachiisuu wal qabate Israa'el walgahii hatattamaa ta'utti jirti. Kutaawwan Iraaqii fi Sooriyaa madheeffachuun loltoota Ameerikaa Joordaanitti argaman du'aaf madoon kan adabee fi torbaan itti aanutti ammoo imbaasii Ameerikaa damee Iraaqii Baagdaad dhiyaatti argamu kan haleele. Islamic Resistance Group kan damee Hizbollaadha. Tarkaanfiiwwan keenya itti fufa jechuun kaamikaaz drooniidhaan yoo xiqqaate har'a haleellaan inni raawwate marsaa lammaffaaf kan ji'oota darbe Cruise misaayilii fayyadamee Teel Aviv irraa ifaa guyyoota 4 kute har'ammoo daandiin xiyyaarichaa kan buufata xiyyaara Haifaa buufata galaanaa hojiin alaa ta'uu kan gabaase taas Hindustaanta viidiyoon deeggarameeti. 400 missiles, the same one that India has purchased. So Iran's air defense has a significant Russian contribution, same with fighter jets. Last year, Iran finalized a deal with Russia. Their air force only has a few dozen jets, and some of them... Tarkaanfii Birgeedii Alqaasaa kanas ibsa isaanii akka jaanutti dhiyeessina isin yeroo hundayyuu nufaana bu'aa. طوفان الأقصى وتسديد ضربة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكيان انتصارا للأقصى وردا على محاولة تدميره وطمس هويته. ولا يزال العدو المجرم وجيشه الهمجي يحاول لملم Hizbollaan keemikaalota gurguddoo diroonii fayyadamuu isaadha. Ariil Admiraal Daani'eel Hagarii ibsaniiti jiru. Hizbollaan guutumaan guututti anaaf Israa'el gidduu yookaan namni seenuun jiraatin ta'e gara magaalaa gudditti Jerusalem seenuudhaaf daqiiqaawwantu naafe jechuu fi gara kaaba Israa'el irratti haleellawwan gurguddoon 8 guyyaa har'a gaggeeffamuu miidiyaaleen gabaasaniitii jiran. Sodaa guddaa yeroo ammaan kana Israa'el qabdu keessaa tokko haleellaa tibba darbee Iraan deebisuudhaaf qophii ishee xumuruutii wal qabsiise Ameerikaan baha giddu galeessatti har'as nama ergite kan jedhu maddeen Wihoo fi Hindustaanti. Dubbii himaan Ameerikaa Antooni Bilinkani Ayatullah Ali Al-Khameneitiif dhaamsa karaa toora weebsaayitiin barreessaniin akka First Post jedhutti Iraan haleellaa wayituu Israa'el irratti akka hin fudhannee fi dhimma niukileerii gaaffii mootummoota gamtoomaniitiin gaafatteef deebii akka deebistuu fi Iraan wajjin nuti hariiroo keenya haaromsuu barbaannaan alatti qoqqobbii miidhaa Iraaniif ta'e jedhamee kaa'ameeti jennaaniin ajajaan waraana waliigalaa Amir Abdallah Al-Shani kan humna Republican Guardii Iraanota dubbitti tana akka qishnaatti laalu maddeen Al-Arabiyaa gabaasaniiti jiran. Dirooniin irraa furguggaatee humna Islamic Resistance jedhamu kan daangaa Iraaqii keessaa argamuun
haleellaa guddaa magaalaa Haayifaa har'as dabalata kan miidhaa gaggeesse ta'uun beekamaadha. Gabaasa kaleessaa keessatti yoo xiqqaate qondaaltonni 3 waraana miidhamuu isaas maddeen Israa'el TV fi akkasumas raadiyoo Shaam gabaasu keenya ni yaadatama. Haa ta'uutii malee lolli fufiinsaan baha giddu galeessaatti deemu Israa'el dhaadannoo isheetiin walakkeessa Gaazaa fakkeessaa Libaanoosiin Beeruutiin kana godhuudhaaf jechuun birgeediiwwan lolaa 6 garasitti gaggeessuu isheetiin wal qabsise yaaddoo baha giddu galeessaatiif gara Beniyaamin Netanyahuutti har'a Joon Baayiden ergama addaa erguu maddeen gabaasanii jiranii. Haa ta'uutii haleellaan har'a walfaana birgeedii Alquddusii fi akkasumas Alqaassaatiin fudhame loltoota dabalataa 6 ajjeesuu maddeen gabaasanii jiranii. Loltoota dabalataa 6 keessaa tokko obboleewwan Dubrii sadaffaa kan ta'e ajajaa qondaala walii galaa Yo'aab Gaalaant ta'uu maddeen TV Israa'el gabaasanii jiran. Jettiiwwan gurguddoo hedduu garasitti bobbaasuuf tankiiwwan sibiila uffatan hedduu daangaa Libaanosii weeraruuf kan qophaa'e Israa'el humni amma Iraaniin niwukileerii hidhattee kun guutumaa guututti caalaasuu danda'a kan jedhu Ameerikaaf Firaansi waaloodhaan ibsa baasuu maddeen Reuters gabaasanii jiran. Oduu kanaan kun osoo jiruuti neetoon barreessaan neetoo Jens Stoltenberg dhabamuu henna dhimma niwukileerii gamtaa Awurooppaa kan neetootti mari'achaa jira jedhan. Raashiyaan kutattee nukaatee jirti. Dachii Yuukireen keessatti loltoota Ameerikaas ta'e kan gamtaa neetoodha balleessuuf dhaadannoon har'a Bilaadimeer Puutiin godhan irraa waan hin oolle waan taateef ganamumaanuu of qopheessuu qabna jechuun Ameerikaa wajjin mariirra akka jiran BBC'n gabaasee jira. Oduuwwan keenya dhaggeeffatanii like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Caayaa News Teekinooloojiin maddeen qabatamoo miidiyaalee idil addunyaa yeroo hundaa isinii dhiyeessu itti fufa. Horaa bulaa.